wani yeroo guyyaa lamaan kana keessa kun wanti kun uumamu jechuudha. Gabanumaan illee inni guddaan taarikurraa abdiin akka hubatu qofan barbaadan. Abdiin taarikuun akka inni waan kana gochisiifne kana qofa akka inni hubatu namoonni hedduunis illee gaddaa abdiin illee baay'ee miira keessa galeetti dubbataa ture. Namoonni taarikootti illee mufattan gabanumaan akkasiin dhiifama gootanuuf hin barbaada. Kanarraa kana betaarree waan isin barbaadan waan isin godhaa jettan gochuuf duuban jedhu yeroon kana jedhu fakkeessuu miti kanaan dura na yaadadha kuni namoota taarikuu hin beekneefanii viidiyoon kun viidiyoo taarikuuti sekeendii tokko sekeendii 5 nagaa 3000 ብር ነው ደግሞ አንድ ላይ ስንት ነው? አንድ ላይ 7000 ብር ነው። ይሄን 7000 ብር የላከው አንድ ወንድሜ የጅማ ልጅ ይባላል። እሱ ነው አንዳንድ ሰዎችን አስፈጥር ብሎ የላከው ብሩ። ያው እኔ ደግሞ እየሰራሽ ስለሆነ እንችን ለማበረታታት ብዬ ነው። ኦኬ እኔ ይሄን ቪዲዮ እናንተን ያሳየሁት ኦልሬዲ ነሞን itti mufattan gamanu maanillee footoo fi nama bareedduudha. Namni jechuun nama akkas ijoollee keenya jibbus miti abdiillee baay'ee ni jaallata abdiillee gamanumaan kan isa mucaa amma dirqama akkati jettee gochuun dirqama maaliif jireenyi namaa gaa'illi namaa diigamuu hin qabu kana formaatatti gochuu qabna hundi kan keenyayyuu jimmaan immoo amma waan isin godhaa jettan ni godha abdiin immoo yoo amman ta'uu jimmaa lijiidha amma dhiifaman godhoonniidhes keessaan lamaan jara waan abdiin jedhee erganni godhee ka'ee itti deemuu dandeenya tokkummaa kana yaadni koo. Okay, galatuma namni yaada kennatu alabdii tariiti akka waan eenyuutti tarii waan har'aa qofa yaaduu osoo hin taane bor immoo maaltu dhufa waan jedhu isaaf amma fakkeenyaaf abdiin kun yoo kasase har'aan akkasase malee yoo seeraan himate mucaa kana miidhuu danda'a waan jedhu ni ilaala mucaan kun yoo baafame bor maaltu dhufa waan jedhamu ni ilaala amma abdiin haaree dubbatee tarii kissii isaa kana yoo itti fufe kissii sana booda maaltu ta'uu deema waan jedhu ittiin dhaluu danda'uudha qabna jechuudha tarkaanfii inni fudhatu amma osoo hin taane fuulduratti maaltu ta'uu deema yookaan maal gochuuf deema waan jedhuu fi mucichitti galiinsa ammoo maali ammas immoo nunumti walitti nun deebisuu booda immoo naan tokko geessee gatee achi waadaa walii seenuu qabna sababni isaa asittiin deebi'u jechuun booda si takkana godhee walittuu nu deebisaan shakkii sodaan qaba fakkeenyaaf maastar yaada biraa fiduu danda'a boru yaadni burjaajii wayii uumamuu danda'a namni tokko ajandaa ta'uu danda'a maaliif gabbaasii gadi jedha yaada jedhu irratti akka namni wayyaanattan wannan sodaadhe sana qofan namni akka qubanatti qabu hin barbaadu sababni isaa namni arrafamuu nama kana tokkee asirratti dhugaarra dhaabbatte yoo arrafamte min chiggiraallo waan argaa jirtu tokko wayitu argitu anamba fakkeenya an dhimma kana amaddiiniin gorsuu koo hadha miti ka ati gorsaan jirtu mataati namni amaddiiniin gorsine jira baay'isawee ani koo dhimma dhuunfaarraan qabu bar anas arrabsee jira baay'isawee sumanni arrabsee dhaqee walitti galee akka inni boris na arrabsa I'm sure akka inni arrabsu nan beeka ammas garuu wanti kun gaafa bubbulaad rakkoo qabdaa tokkummaa ችግራለ bro anti daare ko no bro maaltaati bakka rakkala dhimma kana fidii nu gaafadde aramalle waluban no ila lubbu ko tokkee ko ati rakkoo ila warra sira jiru namni inni jiru asirra abdi nanuban ne abdi barrafamuun kee dogoggora guddaadha waa'ee itti daarii keetii dhiisi akka booda maaltu uumama jettee miti gaafeeti booda maaltu uumama jettee sitti maqoy booda maaltu uumama gaafeeti jettee fi deebiin isaa maal beektaa booda tokkoffaa yookiin gurbattiin qabamtee biyya galtii tokko lammaffaa sigalee mucaan kun bar jireenya mubaarak jiraataa jiru jireenya eenyu jiru jireenya imraafee jiraataa irra nu wal jiraata maali beektaa aduun mucaa kana gubaan jiru tokko Eesii qaba mukayyaf nyaata taa'ee nyaataara kan kana godhaa jiru eenyuun mucaa ijimmaa lijii kana gurbaan kun hojii taa'ee mubaarakiin arrabsaa si arrabsaa sharafuddiniin arrabseera anammoo bultii kodii gaara amma immoo kuni an akkamittiin akka mirga koo kabachiifadhu beeka abbaan barbaade arrafamee dhiisuu mirga qaba bro kanaafi amma kanan taarikuurraa barbaadu maal na galche bro kabaja koo caala maal na galche nyaata bitaa fi turre biyya teenye waan barbaade ta'u nan galchunni kabaja koo naan caalbaayise gatamuu dhiise maaliif booyi keessan ciisu waraabbaadhaa sagalee koo kabaja koo tuqe maatii kabaja maatii kootii tuqe si galee kanaaf taarikuun nama iqaamaa qabu nama seeraan jiraataa jiru nama hojii hojjetaa jiru rakkoo aniif inni qabnu meebii dubbachuu dandeenya booda garuu mucaa kana viidiyoodhaan ituu nuti agarru mana ofii keessaa gadi baasee kaa'uu qaba yoo ta'uu dide immoo uummata kana fuulduratti hima wallaahi taarikuu masfin milkii dabalatee amaddiin kan booraan waajjira poolisii dhaqee himadhaa feesbuukii korattis immoo maxxanseeraan suuraa isaanii wajjin galatoma. Ishi taarikuu maal jetta waan kana kallattumaan dhattee baaftamoo
baay'ee. Ishi dhaggeeffadhaa laa tokko mucaan waa'ee baasuu rakkinan qabu nan baasa mucaa rakkinan qabu. Elaa booddee mucaa kana isatu dhaqee bakkeetti gatee dhaqee poolisiitti kennee mucaa biyya galchinaan hin jedhina. Isintu jedhe waan ta'eef kana waraabbadhaa hundi kan keessa. Takana yuwayya akkas isa kana wayya ato fara basna ittiin gaafatamtu ati waan alatti ta'e hundasaa ittiin gaafatamtu namni amma itti gaafatamu amma boodasuma dhugumaa dubbachuuf taanaan nama mucaan kun baasee jennaan naqee fuutanii jettan mucaa kana nama kana kissiisa abdii irratti jiru wajjiniin balaan tokkoffaa sinitti hima. Maqaa kan koo kaase yookaan naarrabsu ta'ee jedhe Ahmaddiiniin qofa osoo hin taane nama Ahmaddiin of irra kaa'u anis kasasuudhaaf of qopheessee jira baay'isawee akka inni arrabsus nan beek amma booda sibiraa ka'ee mucaan baanaan itti gaafatummaa tokko hin qabdu taariku kana namni hundinuyyuu mirkaneeffachuu namni sirra jiru akka ragaa ba'uufiif hin barbaada baay'isawee maaliif jennaan wallahi isuma dhugumaa dubbiin kun salphaa miti. Taarikuu fawwaa dabaluu barbaade isaati ati dirqama poolisiitti kennuu miti poolisii waamte ofirraa baasuudha kan kee dirqamni abdiin sitti kennaa jiru mara keetii situ nyaatatti kennaa jira situ dhugaatiitti kennaa jira waayifaa sirraa fayyadamaa. Kaayyoon kan kee qabsiisuu yookaan poolisiitti kennuu miti. Ati tarkaanfiinatti fudhachuu qabdu. Akka seeraattis kanuma akka nuti obbolummaattis kaayyoon abdii ofirraa baasuudha. Eessa buuftaa bishaan buuftaa samaa irratti gallakkiftaa sun mirga keeti. Dirqama yookaan poolisii waamte qabsiisuu osoo hin taane dirqama yookaan qoyal tokko baastan. Ofumarraa baasuudha kaayyichi. Owwana tokkummaa wala yeroo inni mana galu namni fudhatu barriira dhaabbataadha. Abshir hin jingamin asi baasi. Namni mucaa dhala baaraalii ta'uu ijoolleen bira. Taarikuun akka nama biraa bira taa'ee nagaraachin lai wajjiniin baaraalii ta'ee hin barbaadu. Mattaayati ma ifalligimissu. Garuu namni biraa ittiin hojii ofii ittiin buutu koo kan beeksifatu jira. Ittiin isa narraba badaa arrabsu mana ofii galchee namni ittiin namuma nama arrabsiin beeknetu mana ofii taa'ee baaraalii ittiin godhata. Mucaanii amma sa'aatii namni fudhatu jira dhugaa jettee namni fudhatu jira ani wallahi wana mucaa kana amma abdiin argaa ture taarikuun koo mucaa laa wajjin argatu jiru taarikuun abdiin argaa ture ana jiru jechuudha maali innaatun maaliin aan jedhaa ture taa'ee jechuudha isinii galee abdiin na jala ture argaa ture abdii dhiifama gaafadhu walan galchaa jennaan waan inni naan jedhaa ture argaa turtan angaruu haasaa gurbaa kanaan nagaa miti jedhee nama jala sarara keessaa tokko garuu an nagaa miti yoon jedhe abdiin nagaa miti jechuu hin danda'u maastar jechuu hin danda'u. Amma maastari mucaa kana bilookee jira irraa baasee hin beeku malee arrabse maastarii naadhaaf abbaa isaa walitti jechuudha maastariin bilookee jira kadheen dadhabe irraa baasee dhee barana naanni nagaa xiqqoo utuu addii kana ammaraatiin jechuudha. Kadheen dadhabe maastariin irraa baasee naa kadhadhu jennaan gaafa nama seen kadheefiyan. Amma gabbaasee gataa jira mana mubaarik dhaqa yookaan mana toofik dedoo dhaqa jechuudha. Warri kun of qopheessuu danda'u qaban garuu atamma taarikuun maal goota. Gidee nagaayuu jechuun maali jiinatti dabalee harkaa fuudhi qaran nagaadhaan na wallaahin fuudhuun jedheen. Okay, amma Itoophiyaa buusaa boo. Makiinaa keessaa kan maal gootati tiif abdii geetaachoo na goomsuun barbaada. Ati nama dalagatuudha nama sammuun kee dalaguudha. Aansin beeku si hubadheera garuu kunoo nama gargaaraas turte. Abdiin geetaachoo sababa namatti sitti mufachuun gaarii miti. Jalqabuma mooxintii wanti inni ka'e atiif abdii geetaachoo. Deebii kana sii gara tokkummaa. Sharafuddin laa mucaan mana sana keessaa baanaan Sharafuddin ati naa dawwali. Maastar Sharafuddin lijuu Ahmaddiin kazaa beetu ta'a anta lanne dawwalelin allaka. Anis anas beeksisuu dandeessu. Ala mucaa kanaaf abdii kana maastaris yoo ta'e jedhee walitti fidnee waan jarri walitti mufatanii jedhan walitti fiduu dandeenya. Ammas rakkoon abdii kanaa miti. Bakka mucaa kana bigeetaachoo fi mucaa jimma isaa kan inni furamu ka'umsi isaa walitti bu'uudhumti ka'umsa jalqabaa namni tokko bu'aa Ramadaan kana galcha abdii yookaan abdii lachiin keessaa namni tokko bu'uu dandeessanii fedhama keessatti garuu yaada okay abdii geetaachootti kan inni darbee abdii geetaachootti jechuudha mucaan kun jimmaa lijiin dhimmuma gurbaa kanarratti. Jalqabumti iyyuu afaan baduu fi xiqqoo walitti afaan darbuun dhufeyyuu mucaa kana sababa ta'e. Mana eenyu keessatti fakkeenyaaf waan jimmaa liji jedhe utuu anaan jedhe iyyuu natti dhaga'ama abdii geetaachoo osoo hin taane anaanuu jedhe natti dhaga'ama arraba osoo hin taane miizana isaatiif yookaan kiiloo isaatii fi ana iyyuu natti dhaga'ama jechuudha utuu na ta'e yaada abdiitti dhaga'amuu qaba wantichi abdiin dhugaa qaba sitti jechuu barbaadetanii dallanuu ga'a sittis dhugaa isaa. Argeera yejimmaa lijiini galal godhe si galee nama kana baqa nama si arrabsee hin beekne nama sitti bu'ee hin beekne amma saatii gad kiiloo saatii gad namummaa irraa bulchuun sirrii miti namummaa jechuun barsi arrabsuu qofa miti maal haadha kee maal abbaa keessiin jechuu qofa miti
arraba irratti si fuuchuudha namni maalummaa kee gaafa seenyu godhu salphisee arraba irratti gaafa si fuudhe namatti dhaga'amu mala abdiin asitti illee dhugaa qaba jechuu barbaadeetan kana jechuun isa sana miidhamu miti nagaan bu'uun barbaade waan hin ta'eefan inni kun isa miidhamu jechuu barbaade gaafuma sana mana maastaritti dhaqeen gadhiisaa jimmaali amma dhaqee bilbeecha qabuun raafuudhiiti. Nunaasaa deemu kan rakkoon qabu eega baasitee sammaa kana amma moo isaa keenya jammareera namni keenya waraabbatee footoo bicharra kaa'ee deema. Haasaa dheera ta'a. Achi jirtan dhaqaa jala taatii naa waraabaa maqaa kootiif suuraa kan koo fayyadama taanaani naa waraabaa. Tarkaanfii qabaa fudhannaa. Wallaahi. Abdii qoy isaaqoo naa obsi. Bini ilma namaa rakkisee fuuldura namaa hin dhaabini ilma namaa kan rakkataa dhingada bootan buluu abin naannoo jimmaa jiin achi bakkee dhaafutti na fuudhee har'a immoo turuusan dooroo daangaa darban. Amaddiin nagaamamti sagaleen koo. Nagaama ati Itoophiyaa keessatti gaafa namni ati keessatti kan namni turuu isuma tarkaa fedhatte. Ilaa dhaggeeffadhu. Ramadaan rabbi jazaa isaa qabalu. Gaafa inni akkana ciqu geessee ramadaanii kana dheetti kenne nan ciqqame kanas nama rabsee fite kunoo maasta Sharafuddin anaaf maasta Sharafuddin walitti kan jedhe kan immoo arrabse isa narraa fuudhe rabbii dheedhe kan dengeessee achi kaadhe kaafa dee'an. Nu balleessaa dubartii kan nu balleesse tokkoffaa. Nama isa fudhatuuf dhaamsan dhaam. Dhaamsa keetti deebita walumaa qabdee nu dhaamta. Waa takka jechuu barbaada waa'ee gurbattii tana haasa'u illee hin barbaadu. Sababa biyya kana keessa guyyaa takka ijaan nama ol jedhee namni ija keessa ilaalee hin beeku namaan illee hojii kiyya malee ija keessa ol ilaalee hin beeku sababa gurbattii tana arrabsamee xiqqeeffamee. So kanaaf wanti bade jedhan duruma bade sii galee. Gaafa daa'ima osoo gaafa gaadii osoo qaban mammaakootu jira gaafa jalqaban inni maastar Sharafuu arrabsu gurbattii tana osoo boolasii seensisanii hadha nama kana hunda deemtee akka saree maraatti nama hunda lakkaftu nama hunda lakkafaa biraan deemtu sii galee. Kanaaf tokkoffaa balleessa makeenya yoo inni hadha nu arrabsu barutti deebi'aa waliin afaan banutuu kana hunda nu geessa sii galee. Ammaaf ijjannoo tokko akka nama tokkootitti osoo waa takka asirraallee hin bu'in namni nama kana caalii darbee mucaa kana waa godhullee mucaa kana itti dhiyaatullee hin jiru nama ummata kana keessa jechuudha. Kanaaf ijjannoo jiru ijjannoo qabatamaa ta'e ijjannoo gadhaabbannaa ta'e kaayaati eenyu abbaa eenyu Amaddiin nutti ufifiduu hin danda'u. Ufifideeyyuu wallaahi guyyaa takka bulchuu hin danda'u Amaddiin. Amaddiin ilma namaatii miti guyyaa tokko nama bira gachiisee buluu hin danda'u. Obboleessa anji'a tokko bulii diddaa meeqa mana kee keessa taa'e. Maraadhee fiiguu ga'e mana keessa wallaahi billaahi mubaarakiin jira imimmaan kana buusee mubaarakii dawwalee mubaarakii yaadata akkaataa mucaan sun narraatti bahe jechuudha. Gaafa fayyaa hagana hin maraanne gaafa fayyaa qabu. Siigalee mucaan kun xiqqoo addadumaan maraataa dhufaara addadumaan maraataa sababa namni maaf akkana maraatuu miti barkun ummata keenya nuti ufitti baase yoo hadha nu arrabsu boru deebinee alaalamnee boru waliin kolfine mataadha nu baase deemee kunootti daarii namaa diiguu haadha namaa taqara tuqamteen been haadha duutee qarbii jirtu boollatti arrabsu kana ta'e mucaan. Kanaaf an akka kiyyatti akka yaada kiyyaatitti osoo ejjannoo takka nuu keettanii ejjannoo san irratti xiyyeeffannee mucaan kun yoo ka biyya galuullee ta'e yoo karaasaa bayeellee wallaahi billaahi Amaddiin osoo guyyaa takkitti bayee qooqa bulee deebee waa'ee namaan dubbatu Amaddiin. Kanaa miti Amaddiin guyyaa takkitti osoo dhattee kabaltee deebee waa'ee namaa sanii haasa'u macarashaa dubbisitti waan. Gaafa dheengadda Abdii Huseen dhaqee kabal urgasanii waa'ee Abdii Huseen eeggataa dubbata. Kan hunda godhe nu'u kanaaf ijjannoo tokko kaayaati gurbaan akka taddaari namaa ka adda ka Abdii hiikee Abdii kun waan jirre waan silaa hin qabne maatii walitti oofee boru ammoo kiyya walitti dhufe. Kanaaf waan kana dhaqee fudhachuu barbaada. Ramadaan waan yaadachiiste namni amma mucaa kana fudhattanu gaafa mubeetu mana isaa kaa'anii arrabsiise jedheen mubee araatti naxib jireenya koo keessatti bakka qalbiin koo itti cabee waa'ee haadhaatii dhingada dhufee haadha isaatii boohaa galee yasmassilaan inni hin fakkeessaa kun jedheen qalbiin koo itti cabe baay'ee yeroon takka jedhu isa viidiyoon isaanitti dhufe laayivii galee mucaa kana dhowweera. Amma immoo nan argadhe mana kooti yeroo inni jedhu bakka qalbiin koo fayyee bakka onneen koo qulqullaa'e. Turee garuu arrabuma kana ilaalaa eenyuun fudhata laata jedhee ilaalaa ture beektanii gaafa sana Ramadaan naqee fudhate. Ramadaan fudhannaan Ramadaan fudhate ta'ee I don't know ammas Ramadaaniin bira taa'ee itti fufee manatti fakkaata mucaan kun. Kaatee fudhanne nu bira aree mubaarakiin bira deemee mubaaraki fuudhee bira tursiisee deemee nagdeeffate mubaaraki keenna kana badaarte naaniin okay jedhee fuudhee bira kaayee bulii sadiif jedhee inni jennaan. Yaa
akkasitti beektaa namallee fudhate sanatti illee qalbiin kun cabe Yaa. jechuudha gaafa Kanaafuu haasaa dheeressuurra sirriidha. Wanti badde dura Wanta bade kana jedheef har'a murtii irra geenya mucaan naqee mana isaatii baasu hammuma. yaa Akkasii isee wayyuu jaran. Yaa. murteessanii baatan. deemaa jirta miti ati Jimmaa liji. Isaaq dhaggeeffadhaa. Isaaqis Abdiinis Maasteris Ijoollee Ayyee. taaptaa godhaa warra gastii baay'ee fooloo godhaa manas fooloo godhaa taaptaa gochuun dagatina. mucaa bakka hin dhaqeetti kaa'u natti himaa. Asuma Abudaabii keessatti moo bakkuma hin fuudhe sana dhaqee ajumaanatti deebisu mucaa kana natti himaa. Bakka isin jettan dhaqeen kaan rakkina hin qabu. Tani maan kan mana kee balbala kee irratti gadi baasii gati. Garuu mana keetti deebi'ee akka hin bulle. Maaltu humna daajii si baasisa? Ayyee. Lammi wacii taa'aadha. Gadi baasi balbalatti gati. Ayyee. Biyya gal jibboo. Biyya galu. Jinkee. Utuu gurbaa kana dhaanii hojii keessatti hidhanii dhaanii numa dhugaadhuma rukuttaa numa dhugaa rukutanii. Jimmaa liji yaada tokkoon sii qoodaa I don't know asirratti yaada miidiyaa caalaa kan miidiyaa qofa dubbadhaa waan keessaa sii qooduun jiraata. Wanni ammaati gochuu qabdu ola diggate yeroo jedhamu qodaa wayitiin darbattu bar. Innis immoo waan ta'aa jiru kana dhagaa jira taa'ee jechuudha bilbila biraatiin inni dhagaa jira. Kanaaf akka dhiibbaan yookiin akka inni achi taa'ee bakka taa'uu hin dandeenye dhagaa jira ta'a. Yoo dhagaa hin jirrellee ittis hin ka'in afaanuma nagaatiin obboleessa kan koo hanga yoonaatti akkuma obboleessa kootiitti akka nama taatuuf yaaleera. Amma garuu dubbiin anatti deebi'aa jira. Ana biyyatti na deebisuuf deemaa jira. Kanaaf nama bira dhaquu dandeessu nama tokko bira abbaa barbaadetti bilbiladhu jedhiin bakka gabaabsi. Inni nuun bilbilataa namni nuun dhufee fudhata. Amma ituu ati asiin bahin hubanamee bilbila kee ilaale kan si yaalaaru jedha dhufee fudhachuudha. Because ilmi namaa amma jira miti hamma dhaqee irra gahuutti rakkina tokko garuu ilaaluu hin qabu. Hamma dhaqee irra gahuutti. Amma fakkeenyaaf arrabni maaster arraba ejimmaalitti ta'uu qaba. Arrabni abdii akkas ta'uu qaba. Arrabni bor taarikuutti mucaan kun akka deebi'u araata natti viidiyoo taarikuu torbii tokkoon booda hin argitu taarikuurra yeroo inni deemu jechuudha. Asii beekee taarikuurra. Tarafuddiin wanni nuti jenne bari mucaa kana mana ofiitii baasuun taarikuun itti akkamibbataan hin jedhe goddaabate mukkoo maaliif beektaa? Seerri hin gaafataan mucaa kana. Sababni maalii qallabamaa? Korma sanbataati Muhammadii maaliin mana isaa qallaba mucaa kana inni? No ways si as faraarree taariku Ahmadiin maaliin si as faraarree mana kee keessatti? Maal jedhee naaf sirraan Namummaadha malee bahi. Maamma yeroo inni dubbatu koo abdii Iddoo mana kee keessatti nu rabsiifta gaa. namummaadha. Sababa naman taaneeti namni bareedaan kun maqaan isaa akka inni ka'uun barbaadnu. Ejimmaa lijammas argineerra. Maalummaa kan keetis barreerra. Ati nama guddaadha, nama cimaadha. Nama ofii keetii dhaqxee hojjetattee mana kiraatti kaffaltee inni akka barbaade ta'ee waayifaayi kan keetii nyaattu nachi as nutti dhukaasa taanaan hojiin kan keenya bareedaa sana iyyuu laallu beektaa gaafa namni intinaa ta'u. Kanaaf tattaqqamibbataalle akkuma abdiin jedhe. Dubbiin immoo wallaahi akka qoosaatti kan laalaa jirru kana gettidaar guddaa hin ta'u. Laalaasuma dhugumaa abdiin amma kana obseera baay'isa wayituu ana ta'eeti qaata balaan bu'eera. Akka seeraatiin deemaa jira abdiin. Qoya maaster licarres. Innaa waan hin taaneef wanti maqaan kan kee badu wanti maqaa hojiinati bareedaan hojjetis jalaa baduuf hin qabu. Maalan godhaasa jedhu nama gaariidhaaf waa godhaniiti. Nama si galateeffatuuf waa goota barati. Namni sin galateeffanne yoo kudhan waa gooteefi jette min waa gaalloo maalee dafqitee fidaa jirta bar qabeenya kan kee waayifaayin itti dhadhatti fayyadamee achitti nu arrabsu koo asitti guutaa jira bar. Kanaafuyyuu waan tokkos na qabaa dhiisi. Wallaahi qaxxadii balbala mana keetii irraa gadi baasii intinaa ta'in kanaan ala abbaan barbaade intinaa ta'u nama fudhate wajjiniin loliisni kan keenya waan ta'eef ati nama gaariidha. Wallaahi namman dheengadda xiqqoositti mufadheen ture maaliif jennaan namni gaa ituu waliin beekii walitti mufachuu danda'a ta'a. Kanaaf ani immoo eenyummaa kan kee amman argee baay'ee ati nama jabaadha. Baay'ee si dinqisiifanna baay'ee si jaallanna. Sababa nama maraatu tokkootiif akka maqaan kan kee ka'uun barbaaddu nama beekamtiitu barbaada ta'eeti qaata beekamta ta'a. Nama suuraa kan kee yoof jalaa hin qabneeti. Kanaafuu namni akka keetii akka inni miidhamu akka inni intinaa ta'uun barbaannu baay'ee si galateeffannaa abdiinis kan inni sirra barbaadu nutis kan sirra barbaannu namoonni sababa mucaa kanaatiif arraffaman miidhaman illee kan sirra barbaadanu kanadha. Ituu atis nama akka isaa taateetii jechuudha. Hanga kana sin kadhannu iyyuu. Suma dhugumaa si dubbachuuf taanaan ati immoo sanaa ol waan taateefi kanuma sirra barbaanna waan ta'eef wanti addaa wayii hin jiru kanuma. Isaa koo yaada keetti hin dabala afaan gidduudhaan yaada kee irratti yaada biraatuutti hin dabali yaada isa jabeessu tokkoon iyyi
Wanta kana fayyadamtu hin jirtu jetteellee የጅማ ልጅ ምን እንደሆነ እንደውም ረቢን ነው ሞልቲ ስቄ ሙጫ ከና ሲያበርሲሱ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ይጠቅማል እና Wana tapat ni mas. Ura ni kas ni gora turen. Ani cakala arabati. Mali na terus. Mali dia ngat terus. Umman no mo asli atle kari baate sakle na tahu kabda. Umman no utun sakle na tahu kabda. Amni ut ko maro ali ndago. Kulli kesan. Mali yoro mati takata jen hala ati. Ang komi kabda betar. Arabat. Mara bori ho kana soda da jere ol. Arabati. Da jere bri de ke fat eso ba bite fi araba mutu na gore ko sodo ba ka kare. Anu soda ki ya. Mali fi abi da jawari wata telati. Abi jawari ma wata. Jere su bi bite fi atu se karo. Mara ki di. Manne ka jembun. Mare ko yara. Na sare masjid abo ke tenangone ma gowana de tania. Arab sini ayer ozo awado konyen ozo ana madini ken sodaki ya kali jere din kabaju araba narada bate mutuluk na gore wallahi ozo awado konyen majo Gavin Davis Shekaro Gavin Davis ka wada sili Gavin Davis ka wada Mali jawari fa biyo wata tashi Asli abang ke zaman si kabe Jam Gavin Davis gafata jira mute rabai walina sai Silki revadu yari kaza kale ina tunara bajem gore silki revadu yari Silki esa revadu mani chimu ka iban kamu ajmani bayati ni esa gira jette Silki revadu silki udu Silki sirrese Ahmaddin Ya ira asli baduttima Jawari fi abini mali wala narsin mali le ko yara furin amma yo wonati mali wajeni kafsotini na wajini masita lama fa mawati sodada sigale olna galchi jawari fi abini wala tinasa na mawrana kesa ture jire sisti mature umani dubai ngete ko dala batani kasri ko atorani na monni ba yanyu churu akkan indal akkan ilmuna mantan adda kira mana wani kafadun kabu muchanto ko bakena fude mucharan basi yo bra baket Keesaan isitti makkaataatti wal beeknu. Nagaan sinii bata tokke akkam jirtu hundi keessan namoota gurguddaa as keessa jira. Har'a maal isaa keessanii namayyuu yaaduma nama harkaa fuudhuuf iyyuu maal jettu akkam. Narra akka dhiyeessi qofa miti nama daruu jira argaa dhuwan jiru uuman godhu Biisaa waan beeknu hunduma keessanii sababa kabajaan malee ani dubbicha keessa galuuf illee miti. Garuu wantichi miidiyaa irratti yeroo dheeraaf argaa turre abdii nagaan siifatu akkamati hundi keessan akkam jirtu. Galatoomi ani jechuun yaaduma tokkoon dubbachuu barbaade yaadan dubbachuu barbaade maal seete tokkummaa amma fakkeenyaaf mucaan kuni waggaa meeqa guutuu asuma irra jira namumatu walirkaa fuudhee jiraachisaa irraan ga'e jechuudha. Yeroo inni nama rabsaa tures yeroo inni rakkataa tures waluma harkaa fuudhaniiti irra ga'an. Jechuun kana maaliifan jedhee Jimmaa lijiin immoo isa dhumaa mucaa kana iddoo itti godhaa gaaf sanallee jalan ture jechuudha. Isa dhumaa iddoo itti godhaa kana booddee nama sin arrabsuu hin rakkatulleedha jedhee ofitti fuudhee ammallee mucaan sanuu. Maal jechuun barbaade yaadni koo abdii bara miidiyaa kana irratti tokko si jaallata tokko si jibba kana quba qabaadhu. Mucaan kun akkasii arrabsuuf illee namni kan jaallatu jira kan jibbus jira. Atama fakkeenyaaf Jimmaa lijiin kun yoo bira baases mucaan kun si arrabsuu niisu yoo bira teessises si arrabsuu niisu. Amaluma isaa ta'eera. Ammuma isin addanaa dubbattan furmaata barbaaduu dhiisanii achama ijoolleen mucaan mana naa kireessaa jechaa jira. Dafanii ol gaggalanii anatu si kireessa ana si kireessa amma nuti ergaa jedhaa jiru ijoolleen. So nama keenya hin dandeessu maal jechuun barbaade sababa mucaa kanaaf jettanii kanaan dura waa tokkoon dubbadhee ture. Mucaa kana yookaan mari'adhaati akka biyyaatti iddootti godhaa. Wanni gootan maali? Mucaan biyya ormaatti nama hojjetachuu hin dandeenyedha. Waan fedhe yoo fidde hojjetachuu hin danda'u waan ta'eef waliigalaatii biyya galchaatii maatii yoo qabaate biyya keessaa taa'u. Warri fakkeenyaaf suuqii qaban mucaa kana harkaa walirkaa fuudhanii itti gargaaramaa kuma maaster jedhee itti gargaaramaa namni dhimma kee qabaatu jira. Tiin arrabsamtaa harroon dhuftee tokko hojii wal lolta boris tokko hojii wal lolta iftaanis tokko hojii wal lolta nama miidiyaa kana dandeessu so nama hojii walitti hin bu'ini yoo danda'ame waliigalaatii mucaan kun achi jiraachuu hin danda'u waan ta'eef biyya galchaa isin jedhee ture. Kanarratti namni Marqos yaada eebbifamaa nuuf fidde yaada kan kee itti fuftaan fidne yaada kee atishi sila maaliin jedhe beektaa amma ijoolleen tarii abdiin jaallanne baay'eetu jiru I don't know kan mubaarakiin jaallan kana nan jaallanne baay'eetu jiraachuun mala
Mucaa kana amma sila maaliin jedhe beektu የጅማ ልጅኒ nama abdiillee jibbuu miti nama abdiidhaaf illee rispeektii kabaja qabu waan ta'eedhaa fi amma irratti innan sila jedhe maanni beektaan nama bira amma namni dhufee fudhatu nama abdiin jaallatne yookiin nama umriin jaallatnetu dhaqee fuudhee ka'ee mana ofii kennee fi ka'ee bakka jirtu ni min jedhee achi immoo arrabni hin taane nurra deemamuun gaarii miti waan jedhutu natti dhagaame innan sila maal jedhe beektu mucaan humti kuni ammuma mucaa kana irratti akka inni haalan waawee qabbanaa deema wanti hundinuu beektaa. Borimmoo nama deebi'ee abdiidhaa jilbeenfatee sa'aatii 24 abdii faarsu ta'utu mala mucaan kun. Kanaafan sila maal jedhe amma dhaqee bilbila sana harkaa fuudhii bilbilicha cufii akkasumas immoo viidiyoo sanas kaasisiisiiti suuta suutaan viidiyoo dhiifama hojjechiisi isa borii immoo itti deemnaa wannan jedheef kanaaf amma namni abdii jibbu dhaqee mucaa fuudhee abdii bira kaa'ee kilaasii tokkotti kennee nurra deemsisuun qabu Maarqos yaada gaariidha itti fufu. Yaa kanaaf siin jedhe bara amma kun furmaatan ta'u jechuu barbaadeeti tokkummaa. Wanni isin amma mucaa kana isa biraa baasaa jettanis furmaatan ta'u maaliif ittuma isin siyaasaa jirtu miti. Inni achi haala mijeeffataa jira. Namni mana kireessuu waan akkas akkatti hojjetaa jira namumayyuu. Ammuma namni jala mo'anii waan biraa godhaa jiru. Kan dadhabame namuma keenyatu kabajaa waliin qabu. Siigalee soo maaltu gochuu qaba erga fuudhee baadiyyaa iddoo wayiitti geessanii silkii markaa fuudhanii ji'a 2-3 tokko akkan of baratu gochuudha yoo danda'ame. Yoo dadhabame immoo biyya walii galtanii qarshii walitti buustanii lammata maqaan namaa hin jenni waa qarshii wayiitti kennanii biyya galchanii biyya baasaatii keessatti barbaadu ani wataaddara jira dhaqee wataaddara ta'ee mootummaa hojjetu. Malee mucaan kun biyya ormaa keessa amma fakkeenya aara dubbattanii baatan miti dhugaa waaqayyoo mucaa kana guyyaa guutuu booris iftaanis miidiyaa magaalatti sin arrabsaa oola. Amma mubaarakiin arrabsaa jira. Mucaan nama arrabsoo dhaabu miti. Yoo waan namni maal naan jedhaa namni waan akkasii hin jiru mucaa keessa hin jiru mucaan kompiliitilii sammuun isaa nama biraadha. Maaliif akka mucaa kanarratti ilaaluu dadhabdantu naa galuu dide. Mucaan sammuun xiqqoo intinaa ta'ee jira. Soo kanaaf furmaatii ani jedhee yaadu tokko baasanii bakkeetti gatuu miti. Namni sun waan namaan jedha. Yoo baastanii bakkeetti gattanis kanaan duras baasanii gatanii namni wal harkaa fuudhee mucaa kana jiraachisaa irraan ga'e. Mucaa nama labadee jira. Hojjetee hin nyaatu hin du'a malee. Soo wanni godhamuu qabu walii galaati. Yoo seeraaf kennu ta'e seerri amala mucaa warra dhiibaree jira namni wallaalee hin jiru. Yoo hidhan illee biyyumatti biyya obbaa ta'uu dhaan itti adabanii biyyuma keessa jaanjee jiraataa jechuudha. Siigalee malee of biraa baastee bakkee geessitee kun furmaata jedhee yaadu ittumaa caalaa jira mucaan. Ammuma iyyuu caalaa jira. Ammuma kana taa'ee nama 3,400 kaatee wanni isin haasoftan kana rakkina isin haasoftan kana quban qabu. Nan baay'ee nan gatamaan jira quban qabu mucaan ammoo jechuudha. Maaliif already abdateera kanaan dura rakkina akkasii nagaree namni wal hirkaa fuudhee jiraachisee waan ta'eef nama keenya hin dandeessanii Abdii Geetaachoo miidiyaa kanarratti baay'ee arrabsamne sidhii dhugaa rabbinu galgalaa ganama arrabsamaa turre kanaaf sitti dhagaamini jechuun barbaadaa galatoomaa yaaduma kana kennachuufi dhiifama garuu hin dhoogu. Galatoomi Maarqosi amma waliin seenee akka inni ittiin arrabse tarii namni na jala jiru argaa jirtu fakkaata jalqaba jechuudha na arrabsaa ture maalaa dhaqee maal minaamin jedhaa ture an akka kiyyatti akkasii noormaaliin hin taane waan hin beekuu fi xiyyeeffannoo ittiin kennu garuu namni sichi mucaa kana biratti fuutan sifachuudha hin fuutan dhugaa maraatus namni ittiin mucichuma arrabsaa beekama beeksisa hojjetataa hin beekamas hojii isaa isin beeksifata waan nuti beeknu. Sini galee hin fedha jechuudha. Waa arrabsuu isaa kana jala dhokatee booda ofirraa dhiibaa jechuudha. Maal godha ofeennaatti hin beekame namni ofirraa dhiiba. Fakkeenyaaf abdii yookaan kiyyaa jabala arrabsiisa namni. Gaafa arrabsiise ittiin beekame miti mucaan akkas minaamin jedhee mucaa ofirraa dhiiba sana booddee ofii carraa sanatti fayyadameera jechuudha mucaa bakkeetti gata. Kanaafannaa gaafa ofitti qabdan maqaa namaan dhahin innaanni maqaa namaa dhahin kabaltu rakkoon qabu. Kaballaa kennituuf kaballaa gurratti kennaa rakkoon qabu. Jarki yana tuman jedhee dubbataa ture yeroo tokko. Maka galatti inni duuba dhuunfa inni itti jiran. Inni abbaa maali? Ani dhiira inni dhiira. Yoo dhiira dhiiraatti inni dhufu. Kakak irratti reena jimaa kutaatiin hafuudhaan deemaa jimaa jira. Reena fuuchuu dandeessan bichaa naqsa. Abba. Reena fuuchuu dandeessan. Andeema. Aliifi mati bira dabalaa jimaa lafti neeneen. Walaayi akkaataa saafaan maallaqaa dubbatee neefu dinya. Garuu dubbadhee gama
Bawa bari mante fatafa. Utayna futa. Oruma kana dhaggeeffadhu kana irratti ijoolleen haaraa dhufan kiyyaa Kaliifaa fi Maammeetu jiru jarra dubbatanu sana booda dubbanna jechuu barbaade waan dubbachuudhaan dubbatan kiyyaa fi Kaliifaa Maammee dubbadhaan dubbachuu tan jalqaba. Kiyyaa. Jarri keenya salaamu alaikum akkam jirtu nagaadha. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ahmaddiin tura Shooba bishaan nagaadha. garaama Anillee reefan dhufeeyyuu waan isin itti murteeffattanis waan isin irraa mari'attanis wantan quba qabu hin jiru. Dhimma Ahmaddiin natti fakkaata dhimmi isin irraa dubbataa jirtanu.